Ijoo dulee keenya guyyaadhaatiin Saa'udiin lammiilee Itoophiyaa dabalatee namoota hedduu ajjeesuun riikardii qabattee jedhameen gabaasa guutu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun Gambeellaatti tarkaanfii hatattamaa akka fudhatamu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gaafate jedhameen gabaasa guutu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraa keessatti dhukaasni guddaan banamee ture jedhameen gabaasa guutu dhageessu. Alaamanni sa'a namni nagaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa niwus oduu guyyaadhaa qabannee dhufeen dhufaara turan affeeraa keenya. Saa'udi Arabiyaan waggoota lamaan darban walitti aansuun lakkoofsi namoota waggaan ajjeestu akka malee dabaluun riikardii haaraa ta'ee jedhameen. Dhaabbileen mirga namoomaa hedduun gochaa kana kan balaaleffatan yoo ta'u biyyattiitti bara 2025tti lakkoofsa namoota ajjeefamanii 347 yoo ta'u bara darbee bara 2024 namoonni 345 ta'an akka ajjeefaman gabaafameera. Teessoo isaa UK keessaa kan godhate dhaabbanni Saa'udi Arabiyaa biyya keessatti ajjechaa hordofu Riipaarvii jedhamu bara kana ajjechaan olaanaa ta'e akka galmaa'ee gabaaseera. Akka dhaabbatichi jedhutti maatii namoota ajjeefamaniif murtiin kun kan hin beeksifamne akkasumas reeffi kan hin kennamneef ta'uu beekseera. Dargaggootni lammiilee Itoophiyaa hedduus murtiin kun kan irratti darbee ajjeefamanii fi kaanis ajjeefamuuf akka jiran BBC'n gabaasaa ture jedhameera. Baatuma adoolessaa darbee lammiilee Itoophiyaa lama du'aan adabuu ministeerri dhimma biyya keessaa Itoophiyaa himeera. Biyyattiin irra caalatti lammiilee alaa daddabarsa qoricha sammuu namaa doochuu irratti hirmaatan irratti tarkaanfii kana kan dabarsu ta'uunis himameera. Gaazexeessitootaa fi dubartoota akkasumas olguddattoota xixiqqoo haala kanaan ajjeesteerti jedhameera. Akka gabaasni Riipaarvii jedhutti namoota murtiin du'aa irratti murtaa'e keessaa lama sadaffaan qoricha sammuu adoochuu kan badaa miidhaa hin geessifneen yakkamaniitii jedheera. Murtii du'aa kana ilaalchisee BBC'n mootummaa Saa'udi Arabiyaa irraa deebii hin arganne jedhameera. Gabaasaa keenya itti aanuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa irra deddeebiin tibbana naannoo Gaambeellaatti mudateen miidhaan mirga namoomaa jiraattota irra ga'uu ilaalchisee ibsa baaseera. Naannichatti walitti bu'iinsi kun bakka adda addaatti akka deddeebi'ee hin mudanneef itti gaafatamummaan mirkaneessuun barbaachisaadhas jedheera. Kana malees marii hawaasummaa fi nagaa araaraa uumuun rakkoon kun akka furamu hojjetamuu akka qabus akeekeera. Koomishinichi ibsa kaleessa muddee 21 2025 baaseen rakkoo nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 28 bara 2018 irraa eegalee aanaa addaa Gambeellaa itaan aanaa Gambeellaa Abool magaalaa Gambeellaa fi naannawaa ishee keessatti mudate hordofee sarbama mirga namoomaa fi yaaddoo mudatan hordofaan jira jedheera. Odeeffannoo hanga ibsa kana baasutti walitti qabeenis ajajaa poolisii Gambeellaa kan turan Inspektar Umar Ujuluu ajjeefamuu hordofuun walitti bu'iinsi cimaan magaalicha keessatti mudateera jedheera. Kanaanis magaalittii fi aanaalee akkasumas gandoota naannawaa sanaa keessatti haleellaa fi dhukaasa walirratti banameen lubbuun namaa darbuu fi miidhaan qaamaas qaqqabeera jedheera. Uggura sochii namootaa fi filannoowwan geejjibaa daangessuu akkasumas baankotaa fi waajjiraalee mootummaa dabalatee dhaabbileen tajaajila kennan hedduun tajaajila addaan kutuu mootummaan naannichaa labsameera jedheera. Walitti bu'iinsa fi rakkoo nageenyaa naannichaa bakka adda addaa keessatti uumame hatattamaan dhaabsuun mirga lubbuun jiraachuun nageenya qaamaa bilisummaa fi sochii qabeenyaa fi hojii akka kabajamu akkasumas sarbamni mirga namoomaa dabalataa akka hin uumamne humnoonni nageenyaa gahaan hatattamaan bobbaafamuu akka qaban waamichas dhiyeesseera. Oduu keenya xumuraatiin magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraa keessatti namoota mormiidhaaf ba'anitti dhukaasni guddaan banamee jedhu bal'inaan faca'aa jiraachuun hubatameera. Maastariitiiwwan hawaasaa tokko odeeffannoon kun viidiyoodhaan deeggaranii kan raabsaa jiran ta'uunis barameera. Miidiyaan keenya akka qulqulleessuuf yaaletti odeeffannoon kun odeeffannoo dhugaa ta'uus mirkaneesseera. Viidiyoon Asmaraa keessatti dhukaasni jira jedhamuun raabsamaa jiru kun mormii bara 2007tiin kan wal fakkaatu ta'uunis ibsameera. Sirni Isaayyaas Afeworqii biyyattii harka abbaa irrummaatiin qabatee jiru finciltoonni akkasii akka hin uumamneef tooftaalee dhiphisoo fi ukkaamsoo ta'an akka hordofus ni beekama. Kanaan dura lammiilee Shaabiyaa mormuuf yaalan irratti murtiin du'aa akka raawwatames ni yaadatama.